Gara waggaa 30 biyyattii bulchan pireezidaantiin Masrii duraanii Hosni Mubaarak umrii isaanii waggaa 91tti kibxata kaleessaa du'aan boqotaniiru. Hosni Mubaarak waan ittiin beekaman keessaa tokkommoo akkuma biyyoota Arabaa baay'ee jechuudha bulchiinsa mootummaa caasaa maatii gochuudhaan ture. Hosniin firaa fi hiriyoottan isaanii aangootti baasan. Ilma isaanis dhaala aangootiif qopheeffachaati turan. Bara 2011 garuu guyyaa 18 keessatti sun hundumtuu raawwate. Mormiin uummataa cimeet aangoorraa akka bu'an isaan godhe. Itti aanaa pireezidaantiin isaanii gaafas gara televizyiinii bahuudhaan pireezidaant Mubaarak haala cimaa amma Masriin keessa jirtu kanarraa ka'uudhaan aangoorraa bu'uuf murteessaniiru. Biyyattiinis kaawunsilii olaanaa humna waraanaatiin akka geggeeffamtu gaafataniiru. Waaqni nu hundumaa nu haa qarqaaruu jedhan. Oduun kun lammiiwwan Masrii baay'ee bara jireenya isaanii Hosni Mubaarak malee pireezidaantii biraan beekneef ajaa'iba ture. Akka abjuus ture. Uummanni karaatti bahuudhaan gammachuu fi ibsate. Hosniinis aangoo gadhiisanii ji'oota muraasa keessatti ajjeechaa namoota mormii geggeessaa turan irratti bulchiinsa isaaniitiin geggeeffameen himatamanii bifa kanaan mana murtiitti dhihaachaatii turan. Boodas hidhaan umrii guutuu itti murtaa'e. Hosni Mubaarak gara pireezidaantummaa akka itti dhufanis karoorfataniin turree jedhama. Bara 2081 pireezidaantiin Masrii Oggasii Anwar Saadaat sababa Israa'el wajjin nagaa buusaniif milishoota Islaamistiitiin ajjeefamuun gara aangoo dhufuu Hosnitiif sababa guddaadha. Aangoo Oggas qaban itti aanaarraa gara pireezidaantummaatti dhufan. Qorattoonni seenaa akka ibsanitti bara 1973 yeroo biyyoonni Arabaatii fi Israa'el wal waraanaa turan Hosni Mubaarak humna waraanaa qilleensa keessatti nama beekamaa ta'uun isaanii waliigaltee nagaa biyyi isaanii Israa'el wajjin goote milkeessuu keessatti isaan fayyadeera. Ta'ullee Hosniin hariiroo biyyi isaanii biyyoota Arabaa wajjin qabdu qajeelchuu irrattis baay'ee hojjetaniiru. Karaa biraatiin garuu nagaa biyya isaanii keessatti dhabame deebisuu keessatti odoon milkaa'in hafan. Mormii yeroo adda addaa isaan irratti ka'aa ture to'achuudhaafis labsiidhaaf seera yeroo atattamaa fayyadamuu itti fufan. Seerri yeroo atattamaatii bahes waggoota dheeraadhaaf hojiirra oole.